gartee rakkoon teenya tun babal'oo deemaa jira. Ispeeshaalii karaa wallootti matakkalitti rakkoon deemaa jirti Oromoon akkan taane taa'aa jirti Oromoo. Osoo guyyaa adiidhaan irraa Oromoon gaggabuusanii halaaltu jiran. Oromooti wal bira haa dhaabbannu. Oromoo gartee sagalee takka liifaa ta'anii. Walloo keessa wanni deemaa jira obboleen kiyya amata ka guutuun dubbachaa ture. Walloo keessatti namni gartee divide rule godhaa jire alamuu simeetii jeetiin namni saayiba keetaatan alamuu simee ani amata ka guutuu gaafa inni pilaana qabu. Walloo irra deemiti irra dalagi gaafa jaanini isa wallootti erganii raayin dubbachaa ture namni feejitii gubbaa jirtanii beektaniini. Kanaafuu walloo irratti alamuu simeedha. Gartee alamuu simeedha ummata divide rule godheet mana kana keessa wali garagalcheeni inni gartee kaabineensaa gartee ummata razaachaadhaa fi gartee zaachaa guddaa ka godhaa jirtu alamuu simee jeetiin isin himee jira. Alamuu simee xilaanni badaan gartee namni ummata Oromooti badaan xilaanni Oromoodha alamuu simeeti. Alamuu simeedha gaafa Harargeen obboleen keemeet qashoof duba deebi'aati dhaggeeffadha. Gaafa waa Harargeen gartee Somaaliyaa gaafa walloltee jirtu alamuu simee qaamaan keessa dhaqee qaamaan gartee ummata gortee Oromoodha qatee bulaa lafarraa kaasaa ture alamuu simeeti. Jara Tigireetii hojii dhaabbatee. Arrante negarte wallo tane kadde khakala goda jiro mantan ala musimet amata ko gutu orada le gurban kun achi gale qaman garte ummata kana divide rule godeti arra umani wallo da garte umani jeenisan umani gonisan garte arra sodana mati garte gab cabani kharla mata dambahani garte wallo arra divide rule gode jiran oblen ki elma wallo tifasa gale tanu fi arra wallo jolle wallo da mata kamaleda agarte akan harka duduba tirani fejiti gubar da kalala mi oromo wolora da kalala mi pe harka kan duduba irani shane da janini ara dala iti amfati jortin akan mota demo jortu shane da janini ti garte arabsa tikkeisa garte ummata kan divide rule gorani ummata kan garte tikkeisa jirani ummanni khenya garte yo walcina dabatin oromo garte mata kal khaisati arranta na dala da kalali jiran jarri amara oblen ki na amantan na manu batani dagge fadda gurra khaisani sin dagge isani wallo shane da jani kana goda lala shane da jani ti wallo do moto wallo kana goda jirani Mal botsela, iya beli samsu. Ngerti? Kalau tuan ngerti ada bagian kita sekarang kaparan bare. Iya pak, anda jangan cuma agar mereka. Ya, itu loh lebih beli samsu. Bukan pesanan mata lawan. udah kira-kira lah. Ram bikin nama kalau ni biasa. Asun tu siapa? Arkala laka tumula ni करते नहीं जरा हमारा थी पी जरा करते औरों काबिने सारी खाना तुमा जरान वल्लो कुंबे का लाल तुम तनी थी अक्का बासु गोस तनी ये चुक रही Halo. Mana ya lo? जोले वल्लो रखनते अकनत करते ति कैसा जरइन अलादास करते खैसी खै अलादास अकन करते ति कैसा नि तु 25 सा करते अरबसा ay jachafaan isaaniitiin waan namaan jenne jachaanii akkanat gartee dhalaan irratti qeessaa jiraniin dhalaaf warra kabajaan qabne uummanni kun gartee uummanni diqaalaan kun gartee warri kana godhaa jiru duraanis
warra kana godhaa jiru duraanii sinime ala muusime amata ka ummata kana gartee divide rule godhe wallo gartee khani gobota ci baase wallo xilato lira debiseni wallo warra dulchisiisani ala muusime godhaa jiran arra sallayin sani kabine sani tifi gartee ummanni ummata warra gartee xiqimiidhaan bitameni arratan ummata sani irratti kana diina tahaniti wallo kana nyaadhamaa jirtiin joolleeti xiqa shokkanuma rifeensi sani kana dheerate shaneedha jaaniin gartee harka ududuuba ilanii peejiti yara dhaqalalan harka ududuubatti ilanii joollee توبيسني كان الشرير يعني أماري إلا راقبو هجار راقبو أرى ولو ربها جيران ده جيفة دعماس بيخ نمتشخر لا خا قرتي نمتشخر أو ميمي دبرسي أجندا خنا قرتي أو ميمي دبرسي جيران قربانكوني محمد السنكجانين لا 130 የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ኮሎኔሎች محمد كان لا كنو ናቸውንም አጋልጧል 130 የሀገሪቷ ወታደራዊ ኮሎኔሎች የተረሸኑት ጦርነት ስላበላሹ ነው ብለዋል። ሻሶሳ ለገፈዳ አክበረስ እንደበርሳ ያለውን አመራር ለመረሸንም ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ስብሰባ ተቀምጠው እንደነበርም ተናግሯል። አንዲት የቀበሌ አመራር ወለም ዘለም ካለ ይጣላ ወደ ነበረበት እስር ቤት ይወራወራል ያውም ካልተመታ ብሎ ዝቷል። ካልተመታ ማለት ካልተረሸነ ማለት ነው። የሀገር ሽማግሌዎች ቀጥለጥ ብላችሁ የተሰጣችሁን ግዳጅ ትወጣላችሁ ትሰራላችሁ ብሏል። አላሙ ሲሜት ሆነ ብቻውን በቂ አይደለም ብሏል። የሃይማኖት መሪዎች ከሶላት ውጪ ያለውን ጊዜ ለምሰጣቸው ግዳጅ እንድታውሉ ምስል ትእዛዝ አስተላልፈዋል። ሸኔ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጥፋት 5 ቀን ብቻ ነበር የሰጠው የዞኑ አስተዳዳሪ እጅ የሰጠውን ሰብስባቸው አምጡ እጅ ያልሰጠውን ሬሳውን ሰብስባቸው አምጡ በማለትም ዝቶ ነበር። ይህ የከምሴ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዶክተር አለሙ ስሜ አጋር የነበረው አቶ መሐመድ ሐሰን ዩሱፍ እናቶች እህቶች ህፃናትም ሳይቀሩ ሁሉንም አሳትፋችሁ በ5 ቀን ውስጥ አካባቢያችሁን ከሸኔ ነፃ አውጡ የሚል ቀጭን ትዕዛዝም አስተላልፏል። ኩኖ ካንና ለምትጭ ከሞታማ ወሎ ፍጣጅሩ ካን ተመልካቾቻችን አሁን በቀጥታ ሾልኮ እጃችን ወደ ገባው የብልጽግና ከፍተኛ ባለስልጣን የአህመድ ሐሰን ዩሱፍን ዛቻና ማስፈራሪያ ወደዛ እናሳልፋችኋለን። አብራችሁ ቆዩ። ተገፈዳ ሁለት ሸኔን 5 ቀን ላይ ተሰጣችሁ ሁሉንም ታሳትፋለህ ያለህን መሳሪያ በሙሉ በዚህ ላይ ያልተተኮሰ መሳሪያ የኛ መሳሪያ አይደለም። የግልዩ የምን ይሁን አላውቅም። የዚህ ብሔረሰብ አስተዳደር መሳሪያ ሊሆን ነንጭከና ሀከነ ዛቻ ጎሩ ጅሮ ማወሎ ረቲ ስለዚህ የግልም የመንግስትም ትጥቆች ተደራጅተው ሸኔ ላይ መዝመት አለበት። የታይታ ዘመቻ አልፈልግም። የሪፖርት የቁጥር ጋጋት አልፈልግም። ከነ ጎዳ ጅራን ወራና ጄሰኒ ፊ ወራና ገርቴ ኢሳን ወራና ጄሰኒ ፊ ከሳን ወራና ጄሰን ነወዲ ባኦል ረሸኔ ከዱፍ ነጄቲ ረጋት ፋፋን ሳቲ ፊ ቤጅራን ጀቺሳ ኩን ኢንተርፕሬተር ቴ አፋን እንግሊፋት ኢንተርፕሬተር ቴ ሁጂሮ ኦላል ናምትቺ ወራዳ ኩን ገርቴ አረ ኡመተ ዲቫይድ ሩል ጎዴቲ አከረሸነን አከነም ሱዳን ጀለቡ ሳንጀለቡ አከነም ሱዳን ገርቴ ከርተ ከለ ሶሶውን ደኘን ከጎዳ ጅሩን መሐመድ ከናፊ አለ ሙሲሜት على موسمي سنتي ميت نجر عامة تكرر قرباكم بكخانة دلقو جران ولو قرتي هم نسين قبضو يجاب سودان ولو قرتي كسين قرتي إسان جلب بطوان بربادنين ولو قرتي خرلمت الدان ديفاين دي رول قرانيتي هذا في بو هذا في أبا هذا في الموراتو مناطق قوقايس أكا بنيسا ونجالي جرامو والله رجولي ورمو دا جولي ورمو دا جولي والله قيس جرتو عرالو بوسي بكي خيسو أبدي جرتين خاتي لا قرتي لو بوسي بكي خيسو أبدي جرتين الماسي تليسي الناس من جيبته نمني خيني قرتي والله بيرد أبتشو قرتي نجوفتي سجلي تكتاتني قرتي قربان كوني هيز كرمينال إني نبتشون إيسا على موسى ميدا كرمينال إنسان
hattoota gartee lubbuu namaa rashanne jee zaachaa nama dura dhaabbatee zaachaa nama godhu jechuun kuni tuffiidha. Hawaasa saniif tuffiidha. Akkamiin namni gartee rashanne isinis ni rashannaa jaanii gartee zaachaatti godhuudhaaf dura dhaabbatanii ta'anii hawaasa dura ta'anii afaan banaa jiraniin. Namtichi Alamuu Simee jaaniin diqaalaan kun gartee hiji ummata Oromootillee bikan bu'u. Nam tokkollee namni isa baratee bikkasan kaatee hin jiru. Inni ummata Oromoo gartee warri rashanuu irratti andanya ta'e gartee duraanis gartee gaafa Harargee keessa dhaabbateetti Tigree wajjin warra garartee Harargeedhaan warri lafarraa buqqaasu ture Alamuu Simeeti. Footoo isaa isin maxxanseeti jira gaafa inni Harargeetti gartee warra dalagu jiru isinitti himeetti jiran. Wallo gaafa inni dura dhaqeen isinitti himeen wallotti argamee jira gurbaa kuni. Wallo dhaqee divide rule godhaa jira. Wallo rashansiisaa jira. Wallo ficcisiisuuf deema namtichi kuni hadaraa teessa waliin haa qobannu waliin bira haa dhaabbannu jeetii isinitti dhaamsa isinitti dhaamee isinitti dubbachaa tureen. Kanaafuu balee kiyya gartee wallo sagalee ta'uu ni dirqama keessanii xuma keenya gartee yoo waliin bira dhaabbatiin gartee nuti jiruu hin qabnu. Gartee wallo jechuun ija teenya. Wallo jechuun obboleen keenya. Wallo jechuun gartee aanaa qaama keenyaati cinaa qaama keenyaati wallo gartee wallo irratti laataan gartee sama lo so ni nama arkani ma nama dawlano ma lichu la khaysay انت هيك ناتي دولين نار كو جرتا سي اركيتين جرا ما دولتو anyway wallo bira dhaabbachuun dirqama ilmaan Oromoo ta'uu qaban. Ilmaan Oromoo gartee yoo wallo bira dhaabbatiin wallo gartee dhumaa jirtu bileenki. Wanni fixaa jiraniif wallo gartee waan gartee isaan divide rule godhanii wallo tana gartee dhabamsiisu waan barbaadaniif wallo gartee jaara Amaaraatiif dachii kallisiisuu barbaadaaf namtichi kunis even Alamuu Simeedha. Alamuu Simee isinitti himeetiin jira. Alamuu Simee jaartiin isaa Amaara turte. Segale waan Oromummaa kana gartee maqaatu Alamuu Simeeti malee it doesn't care about Oromoo irra kaayenneen silaa Oromoo irra kaayatanii wallo jabeessuu irra tureen. Wallo jaaruu irra tureen. Wallo gartee humnasii jabeessuu irra tureen malee akkamii wallo fuudhee gartee inni kanatti ficcisiisan qawweetti kanneen uummata mana keessaan gartee kaan maallaqaan bitee kaanis gartee qawweetti kanneen wallo ficcisiisaa jiran. Mee dhaggeeffadha ammas Matakkal keessa waan deemaa jira. Bakka gochi kun irratti raawwate nuuf hima. Dubartiin haati ijoollee torbaa ufna hidhata lafteenyaa faannoo ufna adda Amaaraa jedhamanii kanaan kan qabamte Biraanee Raggaasaa jedhamti gaafa facaasaa qabanii fuudhanii sokkanii karaarraa makanii morma ishee muranii darban. Ayyee bakki gochi kun Morma siidaarraa darban dhalaarraa haadha ilmaa saddeetii. Ganda kam keessa? Ganda Tuskii keessa anaa dhibaatii ta'ee ganda Tuskii keessa. Yeroo ammaa aanicha keessatti mootummaan waraana isaa bobbaasee gocha akkamii fa'aa raawwachaa jira? Ajjeechaa suukanneessaa kanaan alatti wanti biraa jira? Akka godina Matakkalitti ufni hidhataa mootummaa akkuma jiruun faannoo waliin ta'ee ufna addaa Amaaraatiin ta'etti kan inni socho'adhu malee qafaasaatti waan godhullee hin qabu. Isaan bukkeellee bu'ee deggeraati kan inni jiru. Mootummaan jara deggeraa jira? Jara deggeraa jira. Godina Matakkal kana keessatti sansalanni isaanii ol qabataadha. Jara deggeraa jira. Yeroo gocha suukanneessaa akkasii albeedhaan morma namarraa muranii ajjeesan Mormarraa muran dhalaarraa haadha ilmaa saddeetii. mootummaa waraanni mootummaa waan kaase qabaa sababa isaa maal dubbatan? Waanuma tokkollee waan jedhan hin qabanii warri ijoolleen ishee dhaqanii qaama mootummaatti himatanii itti siraayifatu warra jedhamanitti dhaqanii himatanii humna federaalaati jedhanii warra kumaandoo jedhanii warra mootummaatti du'aasaan dhaqanii himatanii nam tokko boossaniif nama hedduuti du'aa jira kallattii jirurraatti jedhanii itti kolfanii dhiisan. Godinuma Matakkal sana keessatti jechuun mootummaa naannoo Benishaangul keessatti yeroo darbes uummanni ajjeechaa bal'aan geggeeffamaa ture. Keessaa'uu namni tokko immoo lubbuun osoo jiru kan gubatan illee suurri isaa viidiyoon isaa ba'aa ture. Haala kana mootummaan maaliif gochaa jira achi keessatti? Sababi isaa wanta adda ba'ee jira? As keessatti uummata Oromoo hariiranii balleessuudhaaf xiyyeeffatanii kan isaan ka'anii uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa hin qabu ture. As keessatti maaliifree qabeenyaa isaati eenyuun illee mini kan inni hariiree qabate qabiyyee isaa bara dheeraa waggaa 600 olii irra tureera. Garuu warra isarraa buqqisanii akka godina Matakkalitti Amaara jala gashina jedhanii asmallaas komiteedhanii kan ta'an hin jiru. Isaan irratti hundaa'anii amma warri kana godhaa jiranii. Har'allee kunoo sa'aatiidhuma ammaa kanatti jechaadha nama 13 ijoollee barattoota shufeera konkolaataa oofaa jiru wajjin
fuudhanii badanii naan barbaadaas kan nu jiru. Ayyee naannoo kamitti kan isaan ukkaamsan? Naannoo ganda Giphoo jedhamu keessatti. Garam deemaa jiru barattoonni kun barattoota akkamiiti ammoo? Barattoonni kun barattoota koolleejii Godina Matakkal magaalaa Gilgalirraa barachaa jiran. Walakkaanis immoo akkasuma kallattii jirurraati yuunivarsiitii fa'aa irra deemaa jiran. Gochi kun yeroo raawwate qaamni mootummaa achitti argamee gocha kana dhaabsuuf deeme jira. Waan tokkollee kan sochii godhan jiru. Waanuma tokkollee inni dhufee akkasuma laalee makiinaa karaarra konkolaataa qofaasaa dhaabbatana dhufeeratti barbaadaati gara magaalaatti baasaa jedhanii naan gara magaalaa Barbaritti konkolaaticha baasanii deeman malee dhimma namoota badaniitiif kan lafaa kaasan jiru. Agammaatti wanti quba qabamu jira barattoonni kun iddoo akkasii ga'aniiru kan jiru. Waan tokkollee kan beekamu hin jiru. Humni aadaanii ijoolleen dubartiin dhiirti harka qullaa barbaacha dhaqellee kun kallattiidhaan asiifachi socho'ee hirmaa qabee dhiisee burjaajaati kan inni jiru. Kan achi buutee isaaniillee kan beeku hin jiru. Gocha kana maaliif raawwatan jettanii hubattu sin qaamni humna finxaaleyyii Amaaraa jedhameeti keessa bobba'u kun? Dadhabsiisuuf yookaan immoo sanyii duguuggaasa jedhamu irratti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru. Asirraati balleessuudhaaf biyyarraati kaachisuudhaaf malee inni biraan jiru. Egaa agammaatti maatiin barbaadaa jira. Namoota ukkaamaman keessaa kan maqaa adda ba'e jira kan isin hubattan? Sirriitti maqaa isaanii hin beekna. Baay'ee fagoo nurraa waan ta'eef maqaan isaanii inni tokko Jabeessaa Tashoomee jedhama. Maartaa Lammeessaa jedhamti, Geexee Kabbadaa jedhamti, Amaaree Wasan jedhamti, Ayyaantuu Gammachuu, Taarraqee Fufaa, Kolissee Fayisaa, ammas immoo akkasuma Dabalaa Suyyume, Raggaasaa Bagoojjee, Jirraa Raggaasaa, Kaffaalee Waaqjiraa, akkasumas immoo Ayilee Bakii Tuuchee Hundarraati. Kana kan isaan maqaan isaanii kan nu beeknu. Ayyee naannoo sanatti maqaa Asmallaash Koomiteedhanii hundeessan kun maal gochaa jira? Tattaaffii akkamii raawwachaa jira? Qaama mootummaa wajjinis immoo gaaffii akkamii kaasee eessarra ga'eera? Hajjee sanyii duguuggaa fixaniiruma danarraati laficha qabachuudha. Qaamaarree Asmallaash Koomiteedhanii dura ijaarratanii turanii har'a immoo akkasuma jiru qaama keessaati. Killilii ja'a kana keessatti dangaboonni jiru. Isaanitti dhaqanii killiliin Amaaraatiif killiliin Benishaangul hidhannoo akkasii godhanii Matakkal zoonii kana keessaati uummata Oromoo ajjeesanii fixanii Abbayyaa harka dhiqannee deebina jedhanii illee akkasitti olii galaniiti kan isaan xiyyeeffatanii kaasanii. Akkasumaanis immoo utuu irraan kutiin guyyaatti haluma suukkanneessaa kanaan ijoolleen baateen galtu, dubarri baateen galtu, dhiirri geessi bahee galu, barattoonni ba'anii galan waan akkasiiti kan jiru. Ayyee mee miirri uummataa maal keessa jira? Gocha ammeenyaa irratti raawwatamaa jiru kanaaf diddaa uummanni agarsiisaa jiru jira? Yoo jiraate eessatti agarsiisaa jira? Ganda Barbar magaalaadhuma Barbar keessatti hiriira ba'anii barattoonnis gurguddoonnis maanguddoonnis beerris kallattiirma jiraniin hiriira ba'anii magaalaa sanatti humni naftanyaa hidhatee dhufee uummata keenya ba'aaf lixatti ajjeesaa jiru kun nurraa siyaakamu. Hidhattoonni Amaaraa warri faannoo jedhamanii dhufanii magaalaa kana keessa galanii mootummaa fidee nurra kaa'e kun nurraa siyaa ba'anii jedhanii hiriira ba'anii mormii akkasii dhageessisaati kan isaan oolan kaleessa. Magaalaan Barbar aanaa kam keessatti argamti godina Matakkal keessa? Yoom immoo hiriirri isaan geggeessan kun? Aanaa Dibaaxii keessatti argamti. Hiriirri kun yoom raawwate? Hiriirri diddaa? Kaleessa. Mootummaan hiriira mormii kana yookaan diddaa uummataa kana dhaabsisuudhaaf tarkaanfii fudhate qaba? Tarkaanfii fudhate hin qaba. Isin jeeqina mootummaadha kan isin bushu. Isaanis mootummaan ta'aniiti kan isaan seera mootummaatiin dhufan mayyima mootummaatiin malee ofii isaaniitiin hin dhufne. Mootummaa Benishaangul godina keessaati eeyyama fudhataniiti godina Matakkalee keessaa eeyyama fudhatanii dhufan jedhanii akkasittiin uummata burjaajessaa kan isaan oolan uummata hiriira baheessan. Ayyee mee xumura irratti gocha kana keessa uummanni Oromoo tarkaanfii waraanni sirna PP akkasumas warreen finxaaleyyii Amaaraa irratti fudhachaa roorroo bal'aa kana keessa akka waliigalaatii uummata Oromoo naannoo sana. Warri dhaggeeffachuu feetan peejiitti yeroo dhaqaa dhaggeeffadha. Har'a Matakkal keessatti har'a haadha namaa haadha ilmaa 8 dhaltee jirtu. Ableedhaan qaqqabanii Amaarri qaleen.
Qalanii gartee ilmaan sidhaa rakkatanii gartee booyanii haadha teenya akkam taana jaanii gisee duuti wayii haaraa yaa'ii gartee kan biqiltuu wattu du'aa jiran namni ni jaanii poolisiin. Obboleen kiyya sagalee haa taanu uummata kanaaf. Uummanni matakal kan irraa hiriira isaan bahanii jiran kan hiriira kanama miidiyaa gartanii hin agarree jechuudha. Ukkaamsaa jira. Tanaafuu uummata kanaaf sagalee haa taanu. Walloof sagalee haa taanuuf matakal uummanni watakal uummata keenya cinaa keenya nurraa achi jira. Cinaa keenya kaachi jiru kanaaf gartee uummanni boordara irra jiru. Shimalli sabdiisaa tana kaabaanan kana gartee silaa gartee itti gaafatama Oromummaa kana guutuu kaqabaatee gartee naamusa sharafa uummata Oromoo kana kan eegsisaa ta'e gartee uummata ollaa kanaa wajjin illee hariiroo gaarii yoo qabaate maaliif gartee uummanni achi keessa jiru? Akkuma Amaarri gartee gizeeni fi Shimallis lafa Amaara gizee aman Baardaara gizee aman isaan irra guddisee wanni isaan qabatan maali? Uummanni Amaaraa khalafa Oromiyaa keessa jiru nagiyaan akka jiraatu baallama nasiifatan. Kaabbaan isaan itti khaayan, kaabbaa itti khaayiniiti baallama nasiisan. Khasaanii gartee nagiyaan eegamee Oromiyaa san keessa nagiyaan jiran. Keenya kun gartee bika lafa ollaa keessa ka jiru kana gartee matakkalii fi gartee bika kana keessa ka jiru cuufti isaaniitu namni keenya gartee waastiin naannoo takkallee namni waasiin qabu namni keenya. Arra akkamitti nama dhalaadhaa? Nama dhalaadhaa akkamitti namni lafa fuudhee akkamii halaalchee هذا الماء سديتي دلالو منكم درب الزاد قيسافو هاتي الماء سديتي قيسافو نمني بيت إثيوبيا سكزجرو بيجبرار خسجرة تتجنا كبدي كان كامل سيدا قرتي هم نكوا مارة كوا جنني كوا جانين هاتي ما سديتي الماء سديتو أزاغر سيسني جزيخم هم نكبدي جزيخم دايتا كبدي جزيخم قرتي هم نكبدي إسا وافر راغوتين أكمل إيرتي إيرا نمني سانين جي أكا ومتو كباني دالا أكمل حلال شناب ليدان وين زمن أكم خيسجرة وديرو زبنا كم خيس جرا زبنا قرتي هذا ثاني على الجن هذا أبرت نفيفو هذا الماء سدتي على الجن مرة رار كتمنا إمامي لا كمين نمني هلال شرب الزادة لا كمين نمني خبلا لا كمين نمني دوا هلال شو مي كمين نمني قبتاي قبلتي بدتي نمني لا كمين هلال شا رب الزادة بكون زبنا ومن آخر خيس جرا بر ودروان قرتي بيسن كسر ديما جرتو مصيبات أنا شوف الله قافي خيس أمباتنين قرتي إن أنت مليك سفاريوش يا في ويكند أوكي يتقرأين حزب الناس تاكاتل نبرة شارلندي زاري دمون داوم جو أورمو ست جو أورمو النات إن أنت إندبق ستاردو نبرة شو إندبق إنديت يسولج بزي سمر لاي 20th century لاي إنديت إن أنت يسولج سو إنداوم ست إنديت إن أنت إنديت نمتاردو أرنا أنت وردوت ناتشو أرا مارت نفس بالتاناتشو نانتي especially ملك سفاري نفس بالتاناتشو نانتي بدمنا متامنو إن أنت وردوت إن أنت سوكواد اللاتشو إن أنت أرا منيناتشو أمارا مارت أرا منينو إن ديت سوت أكاتلاتشو يتقراهن لجوج أكاتلاتشو أوكي زاري يورمون سيت إنات إنديت بانتن بابلوا إنديت أدرالاتو إنانتي وراداموج يكرال بلاش نمتاسب إنانتي يكرال بلاش ينكو يكرال بلاش نمتاسب إنديت يسولج سيت النات يسمنت النات يسمنت الجوج النات إنديت يسيت لج إنديت ترداد أنت ورادا أنت سيتو كوادلم أنت كو شنتام ورنيوش ناتو نانتكو أف بيتشارو إنديت سيت تردالاتو إنانتي بابلوا سيت يا سيت لج النات اديت قدلا لنانتي ما قلنا لكو يقلال لمن تقلوا من شانا لكو اندي سيت اديت تعرض نانتي انانتي وراداموج انانتي سوقادلم انانتي وروبلوج انانتي هوداموج انانتي بدم يمتامنو انانتي كو سوادلاچو امارا مالت نفس بلتا دم يمامن حزب كوناچو نانتي ورادا أمارا مالتكو دم بلتاناتو نانتي especially ميليك سفاري نانتي ميليك سفاري مالت يدم يميامل دم كوناتو نانتي دم مبلات متفلقو دم مقامس متفلقو لا من كيرا لمن أتايدم كيرا ميدا شالاتو انديت يا سيت انديت سيت نانتي انديت تادرالاتو يا سيت اند especially سيت كو نات كونات النات النات لما تاكبرم انديت سيت لج اندبق أرداتو انديت نمتاردو نانتي سوكو adellachubko amara malet warada wushatam bamba bichana tunante dam yamitamnu
አማራ ማለት ወራዳ ናችሁ እናንተ። አማራ ማለት ነፍስ በልታ ናችሁ እናንተ። እናንተ ሰው እኮ አይደለም። እንዴት የሴት ሴት እኔ እኮ በጣም ናፈርኩኝ እናንተ እኮ ማለት እኮ ዋጋ አስከፍልሻል ሁልሽን። እንዴት ሴት ልጅ እናት እንዴት በቢላዋ አምጣችሁ በቢላዋ እንዴት ታርዳላችሁ? መከተል ራይ ላይ ያር የነበረ እኮ እንደዛ ነው። እንዴት የሴት ልጅ እናት እኮ ክብር ናት። ክብር አላት እኮ እናት። ሴት እኮ ክብር አላት። እንዴት እናትን እህትን እንዴት በቢላዋ ታርዳላችሁ? በቀደም እኮ የትግራይን ልጆች እኮ እንደዛ እኮ በእሳት ትቃጠሉ ነበረ። ይረሳል ብላችሁ ነው የምታስቡ? ለዘራችን ነግራለን። ኦኬ የትግራይ እንደዛ ያቃጠላችሁ የዘራችን ነግራለን። ማን እንደዛ እንዳደረገ ቪዲዮን ሁሉ ነገር ሪኮርድ አድርገን አስቀምጠን ልጆቻችን እናስተምራለን። አሁን እቺ እናት 8 እናት እኮ ናት። 8 ልጆች ነው ያላት። እንዴት እናንተ በቢላዋ ታርዳላችሁ? አረ እናንተ ወረዶ ናችሁ። አረ እናንተ ወይን አፈርኩኝ። እናንተ ሰው እኮ አይደለም። እናንተ አረመኔ ናችሁ እኮ። ነፍጠኛ እኮ ማለት አረመኔ። እናንተ እኮ ጅብ እኮ ናችሁ። ጅብ ይሻላል እንደ ጅብ እኮ እንዳውም ይሻላል። እናንተ ሰው አይደላችሁም። ነፍጠኛ ማለት አረመኔ። እናንተ እኮ ወንበዴ ናችሁ። እናንተ እኮ እንዳትረሱ የእናንተ ለማኝ እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ያ ኦሮሞ ጊዜ ሳንተ ከችትራ ከፈለ ማራን ከፈለ ሰይስኒ ሆኖ ማይጉዱ ጉብደን ኦሮሞ ቢየከዚር ተማራን ከፈለ ጊዜ ሳን ቢከተከት ዋንተ ከፈለሰን ከነራ ማን ከፈለ ከሰን ቢረጅሩ ከነራ ማኑ ጉብደን ረብስ ዟዳቲ ማኑ ጉም ማገር ሲስተኒን እንገርሲፍ ነይሲን ማኑ ገርሲም ነው ኦሮሞ ትሎነን ቀብዱ ሰይሲን ኦኔ ደበነም ሶምባን ነሙት ኦሮሞ ማን ገርሲም ነይሲን ጊዜ ተከገርቴ ወሎ ከይሰ ጊዜ ሳነምት ከዋንት ከጎዳን ማሊፍ ኦሮሚያ ከስተራን ከፈለን ይሲን ያ ኦሮሞ ስለኦኔን ቀብዱን ይሰይሲን ነማሚት ይሰይሲን ነምኒ ኦኔ ደበ ሶምባን ነሙት ታብር ነመ ከይሰን ከወጪ ሲሱኒ በርባደኒ ከይሲን ቢረጅሩ አይገላፍ ማላደ ሳኒ በርባደን ማልቱ ሲኒያፌ አረንተል ተላዳ ሃቲል ማሰደቲ ጊዜ ከነ ቢለዋን ገቴ ሰኒ ቀዳን ማልቱ ስኒ ደገፈማ ሚጆሌ ሰኒ ማልቱ ደገፈማ ረብዝ ዟድ አከበደ ይኒ ከሰደ ሰኒ ደፍኔ ኦኔን ቀብደን ኦሮሞን ቀብደን አየ እንቀብደን ኦሮሞን ኦኔ ቀብደን ጂና ኦሮሞን ጀይነ ፊንጂና ጀይኑ ማን ቀብደኒን ስላ ጀይኑ ማ ቀባተኒን ይገርቴ ጊዜ ሳደረ ሃደቴ ሰቀለን ጊዜ ረሃደቴ ሰንገርቴ ገባሰኒ ሲ ሐላልቻን አረይ ሲንገርቴ ገርሲሱ ስለቱሬን አከሚት ኦኔን ቀብደ ኦሮሞን ኦሶ ኦኔ ቀባተኒ ገርቴ ነምኒ ቢየ ከይሰ ገርተ ነመ ከይሰ ዲግራ ከበርቹ ቀብደን አከሚ ነምኒ ዲገ ከበርቹ ደብዳ አከሚ ከፈለቹ ደደትን ሃደ ነማ አከሚ ነምኒ ረሸኑን በር ዋን ጉዳዳ ኢንማ ገለታው ረሸኑን አከሚ ነምኒ አብሌን ገቡሴ ሃደን ማሰደቲ ኢልሞዳ ሃደን ማሰደቲ ሜ ነምኒ ከይሳ ፈረብስ ዟዳ ነምኒ ቢየሰን ከይሰት ነምኒ ሃደ ኦሮሞዳ ሃዱ ቢየሰን ከይሳቱ ነምኒ ኢልማሰደዳለ ያ ብሌንክ ይሁምነ ቀባ ميو دهم نكبموت بيفكبموت منتكبم مين أحمامه نما هذا الماس ديت شدال تيو نبي بيسكت جرو بيفاون كبون نما سنجرت هذا الماس ديت الماسي خنين ياتستي هذا الماس ديت الماسي خنو باسين ياتستي أكملت مي هذا الماس ديت فوداني مي ريزي نما نسان كباني فوداني تكلاني سمالي مي أكمل نمني دلا كلا أرشيم نملك أني فاف قدام مالي فافني قدام كنبي خلنا سلا ورمو تاتي ميديان غوتون غرتي وجلا فودي ولا جلا هاسوان تيجي تورا مودا تاي كانوا فوتو تاي فوتو نما قال دي مايزين إيش أنا قب دني وبر قب دي وننتو نركب دي بر نمني كمين نما خانكي حلال تدي كلاني غرتي كمين نمني كمي وسا يو يسين نما غرسي من كمي الدنيا بيتي يو يسين الدب دي نمني برا كمي بياخد الديان أكمي تهادا ورمودا هذا الماس الدلتة أكمل نمني بالله عن جباسني مليك سفارين كالتة أكمل قرتة سينو سودان ديسا ميديا خنا كبرتي أكمل تندبني مكمل هذا الماس الديتي نمني قرتة هذا الماني لا سنو خيسافو لا أكمل نمني جباسي أبليدان كلا خونتو في لابر خونتو في أمة أورموتي في بر ومنكم مسكينة واتكن كبر متكل خيسا ورجلو أبليدان هلال شبو جرتي الآن تينيا هاي مال بربادن الزبونة دور قرتي مليلكي قرتي هرمه ورجان أي هرمه ورجان أما هو سؤال عليك الروح قبلين كمرو جلان خلي قرتي وجهنا أبتشو نبي سخنيو دو أبر إسيني بر أمتك خنيا خنا وري أولا جرو ميديا خنا كوبا ورجرتا
warri gartee uummata keenya rakkoo isaanii gartee awwaalaa jirtu warra miidiyaa kana gubbaa jirtan ka dubbachuu hin dandeenye waan takka dubbachuu hin dandeenye nama dawwaltanii haasa'uu ni barbaadan haasa'uu ni maali gizeen gartee gizee uummanni Oromoo hafuura fudhate gizee uummanni Oromoo nagee harkate gizee uummanni Oromoo gartee nagee qabu haasa'uu ni nama tolaan gosa okkono oro hati Oromoo booyaa jirtu osoo habbaan Oromoodhaa gartee lubbuu bikka kaa'uudha bee rakkatee jiru osoo ijoolleen teenya qeeroon teenya ta Oromoodhaa arra kana xuupheeffamtanii hidhamtanii kana teessu akkamii isinitti hin dhaggeeffamne siin Oromummaatu maali gisuma gartee hoy bicha feetanii dhugootti laacelloo Oromummaa qabaatan dhugoon laacelloo sabaa yoo qabaatan saba keessa kana gartee sagalee ta'uudhaaf gartee gaachana ta'uudhaaf isinirra jira yoo kanaaf gaachana taane maali bu'aan teessan maali namni gartee sabni keenya wanni dhaggeeffamne tanaaf dhaggeeffamuu dhufe Oromummaa dhaggeeffamuu diddigan ati hin dhageessifne eenyu si haa dhageessisu isin yoo hin dhageessifne isin gartee yoo nifi gartee rakkoo tanan dubbanne gabbaatanii dubbachuu danda'uudha katabuu danda'uudha yoo san hin godhin bu'aan teessan maali akkamitti haati Oromoodhaa irraa ableen qalamti nafxanyaadhaan ableedhaan haati ilmaan 8 shame on you guys akkami qalamti hayani sarre yoo qalam barbaros naaf naabbatan gachuu barisin hay akkasaanan ga wani labu funjirtu bar hay akkamitti namni haati Oromoodhaa arranta nagarte haati ilmaan 8 ableen qalamte sidaarra Oromoon akkas goote guyyaa kana guutuu mi amata takka guutuu faabbanan garte namni iyyeessa san keessatti isaa garte milkaawanii jiran ni beekan isaan arrata Oromoo taati gaatanaaf garte ilaa guyyaa meeqa arra guyyaa 3 haati Oromoodhaa ableen qalamte walloo keessatti arra garte ijoolleen Oromoodhaa gabbahuu dadhabdee jirti haati Oromoodhaa walloo keessa shanne jaanii maqaa shanneetiin garte arraan tana garte gabbahuu dadhabdee garte haati Oromoodhaa arraan tana garte kan fakkaata ta'aa jirti shanneedha jaanii qabanii tumanii hidhanii dhalaa garte humna hin qabne arra dhalaa tumamu jira maqaa shanneetiin jaanii shanacha isaan hin bulchin garte shaneen hin jirtu cufti keenyaa shanneedha Oromoon akka jirtu shanneedha wanni isaan fidan hin jirtu kana wal bira dhaabbachuu nuti wal bira dhaabbachuu qaba yoo nuti wal bira dhaabbatiin bu'aan takka hin jirtu beek arra tara takka takkaan irra garte walloo jeeyina sanarraan tana garte jilbiifachisiisaa jiraniin maaliif sagalee isinitu ta'uu dideef walloo irra divaayidii ruulii ani isinitti himeetiin jira ala muusimeedhaa amatti akka garte achirratti investi godhee achirra sa'aatii wajjin ummata kana divaayidii ruul godhee garte ummata addaan baasee ummata kaanis garte walirra biteeni arra walloo akka wal bira dhaabbanne ka godhaa jiru ala muusimeetii anamatti akkaan iyyaa ture gaafa inni achi tol deemu jirurraa inni iyyaa tureen alamochi ergamee jaanii dubbatu jireen alamoon tireeringii qaba Harargeerra tireeringii qaba inni gaafa garte Somaalee fi Oromoon walitti san garte gaafa san garte warri dhaabbatee wayyaanee wajjin garte warri Tigree wajjin dhaabbatee garte ummata Harargeedhaa lafarraa kaasuu ture alamuu simeeti isinitti himeetiin jira dhibbata kaan isinitti himee jiran alamuu simeechuun xilaata Oromoo bodaadhaan kana garte wanni walloo keessa taa'aa jira kana taa'aa jiran yoo kana garte namni keenya wal cinaan dhaabbatiin roorroo tana garte nama iyyuu tuutarra ni beektan tuutarra irratti garte bikka cufarra katabdanii garte rakkoo Oromoodhaa ibsuu danda'uudha miidiyaa irratti fayyadamte kana yoo feesbuuk kana garte itti fayyadamuu hin beekne keessa gala feesbuuk hin fayyadaminaa keessa gala gisa sanitti garte yoon kaan itti fayyadamta saba keetiif sagalee ta'uudhaaf arra haati Oromoodhaaf ableen qalamaa jirti haati Oromoo Minilik Safaariin ableen qalaa jiran Matakkal keessatti maaltu siniyaafe mee maaltu wanni siniyaafe san maaltu jirame maal barbaadda kana bira ableen qalaa jirta haati Oromoodhaa irra ableen qaloo jechuun tuuffii guddaa uummata Oromootiin kan eenyu firaan horkuu danda'an isinii firaan horkuu danda'an kan eenyu firaan bira dhaabbatan isiniif bira dhaabbatan arra silaa Oromoon akkana nama goote miidiyaan amata guutuu irraa haasawaa oolan akkamitti haati Oromoodhaa akkamitti sagalee ta'uu dhabdaniif tuni haadha namaatii bar haadha namaatii bar akkamitti sagalee ta'uu dhabdaniif ableen qalamtee bar xilaataa bar ableen qalee bar ableen haadha ilmaan 8 haqalee Minilik Safaarii guruppiidha warra gartee guruppii gartee as Minilik Safaariidha warra Tigree gartee dhaabbataan nama jiraa gube jarasanii deebi'ee qalameen heerri